isteetii tokko dhiisaa hoggaa hawaasa tokko keessa dalagu community tokko keessa hoo akka itti haasa'u laallata waan jedhu laallata karazmaa isaa tolfata body language isaa sochii qaama isaa tolfata waan afaan isaatii bahu tolfata jechuudha. Hogganni tokko gaafa hoggana je'ee muudamee gabbahee hoggana bafefedhe haa ta'u kiritisaayiza godhuuf qopheessuudha qaba. Maaliif waan aan ja'anii jechuun qabu maaliin balleesseen waa ja'amaa jiraa jeef keessa deebi'ee ilaaluu qaba jechuudha. Amma nama tokko kale interview tokko warra naggaadee lafa gurgurattu tana Bimbe namaan jiru tokkotu jira. Bimbe yoo nama ciniintees maali miti. Ammoo ana isaan bimbe ta'uu isaa harkaa jechuudha. Maaliif namni nama ciniine dhiiga namaa xuuxu bimbe nama ciniintee dhiiga namaa xuuxi inninis dhiiga namaa ganne jira bimbeedha jechuudha. Isaa fi bimbeetu relationii qaba firummaa qaba jechuudha. Waan dirreedhaa irra deddeebine akkuma waan Oromoo waliigalaatti ni haasofna jechuudha. Dhimma keenya waan ta'eef. Dirreedhawa ana qofaa keessa dhalatee namni keessatti hin dhalatiin isa hin laalu jechuun harrummaadha harree ta'uu agarsiisa jechuudha. Maaliif jennaan ilmaan Oromoo Oromiyaa cufa akka lafa Oromootiin laalanii Oromiyaa cufaaf walqixa gatii kafalan. Barjoolleen dirreedhawaatti kasi dhumte san Finfinnee dhayixee agarteetii miti gaafa Finfinnee lafa Oromootii jettee dhumte jechuudha. Garuu naggaadota amma lafa gurguratu kana yoo atiituu yu'aayette isin hin neeyne janama tokkotu interview kanne. Warri dirreedhawa maqaa dhooku warra dirreedhawaatu ijaan hin beekne je dhufee takkaatuun arkinii je waan takkaan arkin irraa kamit dubbatanii janamicha kantiibaa dirreedhawaa ifin jiru kana jechuudha. He doesn't even have a character of the leader jechuudha. Nama aarsaasi nama gubaasi wanni garii. CNN, Al Jazeera, BBC kun hoggaa waa'ee biyya tokkoo gabaasan magaalaa sanit dhiyaatanii dhalatanii oo achi keessa jiraataniiti miti. Evidensii jiru fudhatanii namoota achi ergatanii qabatamaan garsiisanii kanaa jechuudha. Waan dirreedhaa dubbachuudhaaf nam tokko dirreedhaa dhalachuun irra hin jiraatu. Garuu yakka dirreedhaa irratti isin gaggeessu jirtan Oromoon cufti dubbachuuf isin hayyaman gaafatu jechuudha. Waa'ee lafa jaaruu lafa maalii jetta. Lafa cululu sun gaariidha. Caattara maal akka fakkaatu agarte. Isin tokko ta dura wanni isin dinaay godhu hin qabne isin naggaadee lafaati. Kana amanuma qabdan. Amanuma qabdan. Maa waan nuti qabnu namni nu himaa yoo jettan ammoo rakkoodhata irraa ibsirreessuu hin dandeessanii jechuudha. Garuu gaafa kiritisaayisaatan namni quba isin hin laatu miidiyaa irra baatanii nuti ijoolleen dirreedhawaa nama hin beeyne maaliin kun gartee wallaalummaa kee garsiisaa jechuudha. Wallaalummaa kee garsiisa arraasni dubbanna waan dirreedhawa borusni dubbanna jechuudha. Kanu dubbachiise lafa Oromoo waan taateef dubbachaa jirra je. Kanu dubbachiisu lafa Oromoo fuutee maallaqaan alagaaf gurguraa waan jirtuuf dubbanna jechuudha. Lafa Oromoo waan ta'eef intala Oromoo rasaasa shiftoota isaatiin ajjeesiftee dhiiga sii dhoysitee tanaaf dubbanna jechuudha. Lafa san hayyoota Oromoo qeeroo mana hidhaan neete umrii ama 25 itti farachiftee shiftoota firii baaftee tanaaf dubbanna jechuudha. Dirreedhawa irraa dubbachuuf dirreedhawa dhalachuu namarra hin jiru. Dirreedhawa irraa dubbachuuf Dambidolloo dhalachuu qabda. Dirreedhawa irraa dubbachuu Kamisee dhalachuu qabda. Horee Bulaatti dubbachuu qabda. Mooyyaal irraa dubbachuu danda'uu qabda. Jimma irraa dubbachuu danda'uu qabda. Eenyuutu ati xabaqaa dirreedhawa ana malee hin jiru yoo ati xabaqaa dirreedhawa qofa taate maaliif lafa uummata Oromoo dabarsitee gurgurtee arra dirreedhawa keessatti ilmi Oromoo dirreedhawa ta Oromoo ta'e waan godhaa jirtan hin beeynu. Hin beeynu. Kanaaf ummatatti hin kijibina. Ummatatti waan hin je'ina. Hoggaa interviewf dhiyaatanis saansankaa interviewtiin dhiyaadha. Okay? Numaa maqaan belleessina. Okay? Have a quality of leadership. Haasawni keessanilleen akka hogganaa tokkotti isinirraa bahuu qabaa jechuudha. Akka ijoollee karaarra deemtuutti miti. Warri nu qeequ warra mindaan kannamuu fi warra gartee assaayilama afaan harkanneetti. An akka keetii kana shaniin dalaydu godhee hojjechiisaa jira. Akka keetitti kana nama shaniin haayir godhee cheeka barreessee fi dalaysiisaa jira jechuudha. Namni gubboonuu kan hin jiru dubbachuudhaaf. Okay. Namni waraqaa irraa eeggannu hin jiru. Biyya jirrutti heeraa fi seera biyya jirru guunnee gibira nu gaafatan guunnee mirga biyya tanaatis dubbacha mirga uummata keenyaatis dubbachinaa jechuudha. Okay. Ati nama dubbatu cufa warruma akka ati yuutuubaroota maallaqa kannitee fi saree duttutan namarra bobbaaftu seetaa jechuudha. No. Nuti kanu keessaa dubbatu dhugaa Oromooti, haqa Oromooti. Hayni Oromoo hanga feete yoo ukkaamsan hin dhokatu.
yeroo hedduudha dhugaan Oromoo dhiiga gannaqee lafee cabsee bihee jechuudha. Abbaan fedhe dhugaa Oromoo dhoysuu dadhabe. Okay. Kanaaf gabbaatee afaan kee kiiloomeetirii meeqa namarratti hin banini yoo dandeesse lafa Oromoo ta milyoonaan gurgurachaa jirtu. Okay. Ta gurgurattee horii ala baafachaa jirtan yakki uummata Oromoo kun gaaf tokko yakki isin Oromoo irra dalaydan funyaan isin qabe dhiiga isin boochisuu ta'a jechuudha. Karaa kaaniitiin uummanummaan Oromootu akka sabaatti eessa jirra? Akka sabaatti jaarraa 21ffaa keessatti ilmi namaa kan lafa hojii gurguramu jiru arra Oromoodha jechuudha. In 21st century. Jaarrotan dabre ka gurraacha gurgurachaa turanu gurraacha fuudhanii markabaan baasanii ala gurguratanii lafa gurraacha amata hangateef kontraata fudhatanii jechuudha qabeenya san saamuudhaaf warroonni dhihaa. Arra garuu Oromoo ummata siitii fi lafa sii waliin fudhataniiti Oromoo yoo fedhan ajjeesanii yoo fedhan biyyaa baasanii lafa san cufa if jalattu hachaa jiranii jechuudha. Warroottan biyya san bulchina joofi warroottan biyya ollaa waliin qabnuun kun haq biyya bulchan jaan biyya Oromoo saamaa gurguraa jiran ka olla qabna jan ollaan daangaa cabsee seena kun ummanni ollaa ummata isaatiif lafa babal'isuu barbaadu jira jechuudha. Heegaree dhaloota isaatiif. Oromoon ammoo ilmaansaa irraa ari'amee irraa ajjeefamee alagaan lafti isaa dhaalamaa jirti jechuudha. Kasaaran kun akka sabaan nu dhufu jira akka Oromoon nu dhufu jira. Warri arra lafa tana gurguraa jiran hedduun isaanii biyya alaa kana mana jaarratanii jiran. Hedduun isaanii ilmaan isaanii biyya alaa kana jiran. Akka kantiibaa dirree dhawaa kanallee ilmaan isaa maatiin isaa ala kana jiranii jechuudha. Gaafa wanni tokko dhufte tikeeta tokkoon biyyaa ba'a. Uummanni Oromoo garuu gaafa rakkoon takka dhufte achi keessatti akkam akka ta'u asiif achitti tilmaamachuu qaba jechuudha. Kun heegareef uummata Oromoo gatii kafalchiisa. Arra naannawa Baalee eessa jira? Naannawni Baalee kute gala kililii shan jalatti. Naannawa Baha Oromiyaa Harargee eessa jirti? Galte naannawa shiftoota Isaa jalatti. Arra lolli Soomaalii keessa jiru deemu jiru lola shanan Soomaalii haga Hawaashii gadi guddifnaadha jechuudha. Lola kana head of this war mataa qabee ka deemuun jiru Ismaa'il Umar Geellee namicha janka Jabuutiitii fi Mustafa Akjar namicha janka Ogaadeen kana jechuudha. Sababni amma looyi Zaylaarra lolli ka'ee isa haga barbaraa lafatti jettee deemu jirtu kan agarsiisaa jechuudha. Garuu mootiin torbaffaa biyya teenya Oromoo fixaa lafa Oromoo saamaa jee green light kannuu malee waan dhufaa jiru arguutti hin jiru jechuudha. Arra Soomaaliin baharii barraarraa ilmaan dirii maqaa jedhuun ka'anii saamicha lafa Oromoo haga Hawaashitti labsachaa jiranii jechuudha. Haga Mojo ida'atan amma haga Mojootti hajoo kana jechuudha. Okay. Nuti waan warra kun godhan hin beeynu. Warra kililiin shan lafa Soomaal maal jedhan shiftoota isaanii warra waa bebbeqeessu magaalaa Finfinnee ol godaansifnee wajji mari'achaa jirra jechuudha. Boofa fi martee wajji mari'atta boofni kun gaafa morma si maramee lafaan si dha'u fagoo hin qabu jechuudha. Maaliif ati kasi maraachee jiru daldala lafaati. Maallaqa gurrachuu malee biitituun akkami bultii haram deemtu you have no idea. Attention ummata Oromoo jijjiiruuf ummanni kun akka waqee haqasaa kana agarre gaafa feete isaaniif Ogaadeen waliin nayxa lafaan gaafa fedhe isaaniif shiftoota Isaa waliin nayxa gaafa feete asiif isaaniif Afar waliin nayxa gaafa feete isaaniif warra gadaameessa keessa gadaameessa jaarrate kana warra dirqaadaree kana waliin nayxa. Ummanni Oromoo akka ifirra deebi'ee fookas hin goone ka godhaa jiru mootummaa an Oromoofiin dhaabbadhe jiru lafa Oromoo gurguruu fi hayyoota Oromoo warreef hin jiru jechuudha. Ka ganda Amaaraa keessa deemee ganamaa galgala iskistaa taphachaa jiru kanaa jechuudha. Okay. Amma rakkoon Oromoon akka Oromootti rakkoo walirraan qabu akka sabaatti sabni kun saba Oromooti. Garuu balaa isarra as deemtu tan arkaa hin jiru. Warri nuti hayyoota ja'anii biyya alaatii galanis wanni isaan itti jiran rakkoo Oromootii fi Oromiyaa odoon ta'in saamiinsa lafa Oromoo irra bobba'anii jechuudha. Maal ja'an maaqmaaqsi tokko kaniin jibbuutu jira. Alagaan yoo qabeenya abbaa keetii saamtee wajji saamii jiran gadhummaadha.
alagaan yoo qabeenya abbaa keetii saamte irra du'ii dhaloota dhufuuf fakkiite hin jedhan ammoo. Okay. Amma dhugatti dhiisaagaa karaa baha Harargee kana shamarranumaatu achi keessa guute kaabinee keessa hin dubbatan aydoon nama tokko qofaan harka yeroo dheeraa dubbatu wallee nama sanuma kan dubbanne godhanii Fatii Adiyyee takka shamarran kan addunyaa quban qaban Oromiyaa gurgurama isin kuno Afar dheexxee waa'ee bifti waa takka maybe they are part of it isaan warra waan san godhu jiran irraa takkaansa maaliif jenna warri mootummaa keessaafu diktaatoroota Afrikaatii wajji dalagu kun biyyaa fi ummataaf dhimman qaban waa saamanii gaafa diktaatarri cabe yookaan xayyaara fudhatanii banangi nasiiba qabu yookaan gaafachuma dhumanii jechuudha kun kaalchara biyya Afrikaa keessatti argamu jechuudha yeroo hedduu tole amma angawoonni karaa Baalee kun lafa seena qabeetti ana jaha torba ol kafuudhee warra kanaa kanname of course yama Abiy Ahmedin garu warri achi keessa nuti wahi bulchina jiru maal bulchaa jiran biiti bulchaa jiran harka deemaa jirti miti maal bulchaa jiran dhiini qeeroo Oromoodha 2018 ka dhaabbate san warra lama bilisoomse Amara awwala khaase parti siyasa Amara bilisoomse sagantaa siyaasaa Ziyaad Barre amata 48 akka isin galmageessu godhe ummata Oromoo ammoo akka duutinii fi buqqa'iinsi itti fufu godhe jechuudha garuu ka'umsi isaanii san hin turre qabsoota akka hoggaa jalqabdu kawajji simiidhaa turee fi khasimiidhaa turees TPLF fi OPDO walumaan awwaalamuun irra ture jechuudha TPLF fi OPDO bolluma takkatti awwaalamu turre jechuudha warra kale ijoollee Oromoorra dhumaati labsaa ture akka ministeera president Itoophiyaa prime minister Itoophiyaa Kamallas boodate san namicha saniif Mukhtar Kadir gaafa irreecha 2016 lubbuu 700 ol fixee dhaabbatee miidiyaarra nuqqooseetu arralee angoorra jira jechuudha so qabsooni jalqabna dhiiga ganneeyna guduunfarra rakkoo qabna xumurarratti kataratana guduunfa very obvious kagaaga'ama kanange aktivistoota warra miidiyaa qabuutu prime minister taanaa ifsehee president Ethiopian Airlines taanaa ifsehee president banki biyyoolessaa taanaa ifsehee bololli angootiif dhiiga ilmaan Oromoo bishaan godhe OPDO fide angoorra kaa'ee jechuudha amma namni gari OPDO Oromootu bakka buufate jaanisa OPDO ummata Oromootiitu amaanaatti kannatee jira OPDO ummata Oromoo kamtu amaanaatti kannate harreerratti maali warabeessa irratti foonfeetaa jammoo maal jaan akamin ummanni Oromoo OPDOtti amaanaa kannata warruma OPDO wajji nyaanna jee yeroo sani dhageetti maqaa qabaachaa tureetu ummata Oromollee boolla keessan baana keessa galchanii ifiifillee khasaaraa hangana geenyarra ifin geeni jechuudha waan cufa caala kanama garaa nama nyaatu kanama gaddisiisu dhumaatiin julmaa haga guyyaa irra deemaa jirti ummata Oromoo irratti milishiyaan dhuma liyu hayli Somaaliitiin dhuma shiftoota Isaatiin dhuma warra federaalaatiin dhuma faannoodhaan dhuma warra biraatiinis dhuma jechuudha it is very sad dhiini Oromoo dargaggeessa Oromoo koornara akka bishaanii gadiiniyyaanen hin jiru warra dhiiga Oromoo yoo arke deeqifatu jireechuudha quufa keessa warri biraa ummata isaanii falmu qaban ummata isaanii boo'u qaban akkama boochiftoota warra Amaaraa kana odoo nam tokko irraan du'in paarlamaa keessa taa'anii booyanii jechuudha nama akkasitti illee dhumaatii keenyaaf boo'u dhabne jechuudha dila amataa kana ama 7 kana bakka bu'ii maal marii bakka bu'oota ummataati miti bar bakka bu'oota garaa isaaniiti caffee bakka bu'oota garaa isaanii kun hoggaa waliin dhufan takka isaanii waan Oromoo haasaa agartanii takka isaanii faannoon ummata fixu jirti waraanni federaala ummata keenya fixu jira je'amee dubbatame dhageessanii bara ilmi namaa garaa isaa qofaa jiraatu saba isaatiif dhimma hin qabne keessa jira jechuudha
garuu saboonni nu keessa jiran garaa isaaniirra aananiiti akkamitti Oromiyaa fuunee ta'iisaatii fi ta'uu gaadeen goona jedhanii ganama galgala qabsoo jiranii jechuudha. Arra dhiiga cinaasan keessatti ilmaan jaarsoo ganneqamaa jiru namni dubbachaa jiru ni jira. Dhiiga ilmaan itoo walla Harargee dhiyaa ganneqamaa jiru ni jira. Dhiiga ilmaan Afran Qalloo kabaa ganneqamaa jiru. Dhiiga ijoollee Maccaa, dhiiga ijoollee Tuulamaa, dhiiga ilmaan Bareentoo, Booranaa Moyyaale ganneqamu jiru. Walii galatti dhiiga ilmaan Oromoo ka ganneqamu jiru kanaaf namni dubbachuu jiru ni jira. Hin jiru jechuudha. Warri gandaa Amaaraa dhaqees akkamitti Abiyyi darbinee itti aanaan gootanii akkamitti Amaara duudarra isin kaayyannee kiiloo 4 isin geessinaa hojii mari'atan. Warri Tigree hojii mari'atus kalee OPDO harkattanii arraas nuutu seelirra jira. Nu bitadhaati nu qonyarra isin kaayyatee kiiloo 4 isin geessaa jechaanii jira. Tokkoonsi kawaan Oromoo haasawaa jiru ni jira. Nama kalee Oromoo julmaan saba Oromoo kana saba gaarii kanarratti Oromummaa jee dhumaatii saba labsaa ture warra ka eenyu namicha isaatirra dalagaa ture sanii wajjin haasawaati Oromoo bakka takkaan naagaa. Warri kunii fi warri san garaagarummaan qaban. Tanaafin Oro faannoo jedhan 2018 Oro faannoo Oro Amaaraa